Firraafon qolchinu qawwee osoo hin taane tokkummaa qabaachuudha jedhe koloneel Aadam Jiloo. Saamanii duroomuu irra hiyyuu matanii jiraachuu wayya jedhe koloneel Aadam Jiloo. Bilisummaan ilmoo miti kasiree irra ciisanii namatti dhuftu jedhe koloneel Aadam Jiloo. Fakkaatanii buluu mannaa fagaatanii buluu wayya jedhe Shiiba Bineesa Baloo. Tiyya akka godhunatu beekaana jalan deeminaa jedha yoo lolaa bahu akka alii waariyo. Duuti luynaa kumata gootaa takkattima jedha Haaji Aadam Saaddo. Wallaahi ani Oromoodha Oromoo jenne baane Sumaalee jenne hin gallu jedhe Haaji Abdullaahi Ganamoo. Gabrummaa irra duuti bilisummaadha jedhe Elemoo Giltoo. Lubbuutu bada malee dhugaa seenaan hin badu jedhe Taadasaa Birroo. Namni bilisummaan qabne sareedha keessattuu saree rooba jedhe Jaarraa Baagadaa. Nama biyyatee na irratti anatu isinii beeka anatu isin bulchanuun jedhu hin barbaannu jedhe Nadii Gammadaa. Yaa goota eessa jirta ka akka galatoo dheekkama ajjeefnullee jannata duunullee jannatuma jedhe Hasawaa Boodiima. 99 yaadadhu qabsoo barandaa adeema. Wal beekuu irra walii beekuu wayya jedhe Haaji Huseen Soraa. Biyya abbaa keenyaa irratti akkanatti reebamne jiraachuu manna du'uu wayya jedhe koloneel Alamuu Qixxeessaa. Qabsoo dhiisaa jennaan diinatu nu dhiisaa dhiifna jedhe Haaji Ismii Abbaa Washaa. Bilisa ta'ee dhaladhe bilisa ta'ee jiraachuu dadhabus bilisummaa kiyyaaf qabsaa'uu irraa kan na dhorgu hin jiru jedhe Dinkoo Dayyaasaa. Dhagahi maqaa gootaa kabeeku siree gayyaasaa. Dhiigni kiyya mirga uummata Oromootiif kan dhangala'u waan ta'eef dhiiga gatii malee jigee miti jedhe Maamoo Muzammil. Nuti Oromoodha kan lolluufis uummata Oromooti malee biyya isiniif kennuufi miti jedhe Muhammad Zaakir. Sodaanneellee hin galle qawweellee dhabne hin galle isin Oromoota haftan dabalachuu galle jedhe Aliyyi Dirree. Jeedala ta'ee waggaa 100 jiraachuu irra leenca ta'ee guyyaa tokkoof aadee du'uuna wayya jedhe Jeneraal Hussein Bune. Osoo lubbuun jirru gabroomnee jiraachuu irra dhufajjeessanii du'uu wayya jedhe Haaji Saaqdaanii Darre. Bulluqii jedhamtu tana Kadiirii jedhamtu ana siinqii siinee guttana jedhe koloneel Kadir Waaqoo Shaaqi. Leenca gaafa hurufaa diina lafaa hataa helaga itti sii dhufaa akka saajiin bokkiyyee diina nyaachise biyyee. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وردفتوتا أورومو مسلم ميديا دا إن شاء الله قوية هرقاسي وإيه حواس بيا كينيتي ميدامو جرو إرّا قميوتا كنين كبديسني دي جرا إن شاء الله. وانتي نوتي إرّمري أنمو ميدا حواس بيا كيستي دي ما جرتوف كان إرالشيسي قبصون أورومو غرام إرّا غرامتي ديمو جرتوان جرورا في قبطيلي برو بدلنان إرّتي مريئنا إن شاء الله. بيجي كان إرغا كان حواسا كي نبال برا كغوف شير ولي قدا إنفايت قدا اللي إرّتي ولا فيراتي إن شاء الله ندوكا بو آغة مراتي إن شاء الله. كالتمان غرام مريكي ناتج إنا ولراد الدبرساتمان مريتي شيطان إن شاء الله إنو نرها أي قلو أي من قدر رأي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مال جناني قبسون رمو غرامي ديما جرتني يتني نوي أكا بشان قبتي را ولي قداك إنور كاجي قبسون جدني قبسون غاف جل قبدو غافك إيرون إيقو في أنقلافتين إفني دين بيابافتو biyya baafteen dhiifne angoo fuutee itti kennitee algaa irra keettu garana deebiti jennee hiyyaanne namtichi nu ganeetiin amaara galee nu ganeeti ilmaan Oromoo ammallee duuba deebisee qabsooteen gara tarkaanfii tokkoof duuba deebisee achirraa kaate amma gara ufa footitti inshaa Allah rabbiin isiin oofaa hin deemti jechuu barbaada kana yoo jedhu. Kan irratti ammoo kana uf duuba isa deebisee isa tokkocha quba qabuu hin qabnu bitamtoota goobana daaceetiin galmeeffamuuf deemtutu waan kanaaf duuba deebisuutti jira jechuu barbaadeeti. Maal jennaan gosa maraayyuu keessaa
Arsiin keessaa cuftinuu keessatti achi biratti keessatti tuulamatu itti guddoo bakka qabatama bakka qulfii bakka silaa namni jiru jirtii jechuu jarra. Kan irratti warroonni kunniin warroonni adda biltsiginnaadhee olii gad deemaa jiru kun mootummaa kana wajjiin uf dhaabattanii akka laaltan isiniin jechuu barbaada. Isiniin jechuu barbaada. Maal yoo kana jedhu adda Tigraay namticha uummata fixee kennuu diddee akka nam tokkootitti dhowgattee jirtii jechuu. Mootummaan Itoophiyaa fi Tigraayin bulchullee kanumaa jechuu. Adda waa lama seenaa xoraayaa hin jirre nurra galmeessitanii jechuu barbaadeeti. Akkas yoo jedhu Oromoon daarii Sumaaleeti bakka daarii argitee Finfinneetitti Boorana irraa haga Finfinneetitti Gujii irraa haga Finfinneetitti Wallagga irraa Jimma irraa Iluu irraa argitanii fulaa jirtu cufarraa Oromoon yoo gad dhaabattee Finfinneef loltu Finfinnee galuuf Finfinneetti waa godhuuf miti dhugaa jirtu walitti himuun gaarii. Namoota achi irraa buqqa'e nama achi irraa buqqa'ee jiru argitanii saamicha lafaa haanurraa dhaabatuuf irra dhumaa turte qeerroon irra dhumtee aangoo isin kennite osoo beenu osoo kaleessallee diina waliin daladdan adhallee osoo beenu isin kennamte. Kana beeka warri seenaa Goobana Daacee keessa galmaa'aa jirtan. Kana yoo jedhu adda wanni nu ifaanyee ilmaan qeerroon teen ifaajee dhiiga itti danfiftee dhufte sun maal taate yoo jettan Finfinnee haa caaluun qabrii irraa dhabe ilmi Oromoo kamtu irraa argata jettanii akka isin itti yaaddan hin beeku'an. Kana gube kana ka maqaa keessan kaaseefillee kana jechuu barbaadeeti. Tokko qabxii gurraattitu nurra galmeessitanii jechuun. Lammaffaa osoo Shimallis Abdiisaa achi jiru maqaa kam dha'ee dhiisaami irraa qulfii bootaa bakka isin jirtan kana mara keessatti osoo jirtan Jawaar Muhammad fuutanii dabarsitanii kennitan Baqqalaa Garbaa dabarsitanii kennitan ijoollee akka ijootitti ilaalamtu cufasi fuutanii hiitan. Mee duuba deebi'a of laalaa. Sila Goojjamitti jara waliin galtan moo Gondaritti jara waliin galtan moo as waan Oromoo waliin hambifattan qabdan jara namee dhaabadhaa of laalaa warri biltsiginnaa keessa jirtan. Salphina guddoo keessa jirtan. Salphina jirre keessa jirtan. Namni aangoo isin qabadha jedhe hin jiru. Adda tika namni biraa keessa hin jiru dhugaa walitti yoo dubban dhugaa walitti dubbachuu gaarii. Waan kana Rabbi sodaadha. Rabbi sodaadha qabsoo ta'een of duuban deebisina. Diinaanillee kanu marsisiise isin. Ammallee diinallee kanu goobsaa jiru isin. Kanaaf manguddoodhaan hedduu jira. Waan kana irratti haa dalannu isinin jedha. Kanaaf akkasuma jechuu barbaadeeti. Hayyee galatooma assalaamu alaykum warahmatullaahi wabarakaatu. Gaafii amma irra jirru kana qabsoon Oromoo eessaa kaatee eessatti deemaa jirti yaada jedhuun kana irratti qabsoon Oromoo uummanni Oromoo urga qabsoo jalqabee haguma gaafa ganna 150 gaafa miliga dhufe irraayyuu uummanni Oromoo hin teenye qabsoo fi qabsaa'uma jira. Ammoo as tarteetii qabsoon seeraan lafa qabattee deemuuni marraa lama jechaadha. Marraan takka tabara jahatamoota keessaa tuun ammoota qeerrootan. Ta qeerrootun dhufte as geette haala kanarratti yoo laallu isii tana qabsoo uummanni Oromoo finiinsee dhugaa godhee akka gabroome beekee gabrummaa tana beekee ofirraa kuffisa jedhee uummanni Oromoo dhugumaan ilmaan ofii itti gabbaree ilmaan ofii itti awwaale imimmaan ofii itti boo'ee haati Oromoo boottee nama kiyya jedhee nama kana masaraa mootummaa galche isiin sun as deebiteeti jala sakaalamte jechaadha uummata Oromoo. Har'a nama kanatu masaraa mootummaa seenee uummanni Oromoo ilma kiyya jedhee itti amane achi seensifatee na jala qabsoon tiyya homaan taatu jedhe malee isa amane malee qabsoon Oromoo ammoo akka inni yaadu san hin sakaalamtu hin dhaabattu uf duuban deebitu. Maaliif jennaani gaafa asiin duraatu urga amma bara jahatamoota irraa jalqabeeti qabsoon uummata Oromoo oluma deemaa dhufte malee takkallee hin hirdhan. Tammaan gaafa amma qeerroon nama 5,000 itti dhabne kana isii irra tammaan dheengaddaatu nu jijjiirama qabdi. Maal jennaani gaafa san akkallee yoo laalle aanaa tokkollee haa ta'u yookaan ganda tokkollee haa ta'u
qabsoo kanatti kan makamintu jira naannoo Oromiyaa keessa. Arda ammoo gaafa ilmaan teenna ilma keenya ka akkanaa kana nyaataniiti hayyoota teenna mana hidhaa seensisan kana aanaa dhiisii gandi naannoo Oromiyaa guutuu keessa jiru hin hafnee naannoo Oromiyaa dhiisiiti sabaaf sablammiin Itoophiyaa keessa jiran ka'anii qabsoo Oromoo bira dhaabanna jechuu jiranii qabsoon Oromoo hin jabaataa jirti malee hin laafaa hin jirtu. Hin laaffattus hin jabaatti malee ammallee uummanni Oromoo bakka ka'ee beeka, bakka deemuuf beeka, eessaa ka'ee beeka, eessa galaa beeka. Galiin isiillee eessa jirtuu beeka, kaatii isiillee eessa jirtuu beeka jechaadha uummanni Oromoo. Tana uummata Oromoo jalaa wanni dhokate tokko hin jiru. Kanaaf warri hadda achi seenaniiti beeta mangistii keessa jiran yookaan masaraa mootummaa keessa jiran suni oma feetellee oduu taate oduu almakkaraarteellee gammakkaraarte ummata Oromoo of duuba deebisu hin dandeettu. Ufii of duuba deebiti. Ufii of duuba dachaati malee ummata Oromoo of duuba deebisu hin dandeettu. Haacaaluu nyaatte homaa godhuu hin dandeenyu. Ilma keenya gaddan nu dhagaama. Gadda isaa guddoo gaddineerra garaan nu gubate ilma keenya dhabne. Ilmi sunuu ilma akkam kinniisa dhabne namni kun kinniisa dhabne. Gaagurtii takka yoo kinniisa dhabdu diqqoo haa ta'u maal goonaa miti ilma akkasii sarara uumatu bakka nu buusa. Lammaffaa ammallee Jawaar hidhuun Baqqalee Garbaa hidhuun ummata Oromoo ka qabsoo ummata Oromoo warri yoo laaltu jarri yoo laaltu hin laamshesitii yookaan of duuba deebiftii itti fakkaate ittiin fakkaate oduu fakkaate beektaa dargituu ummata Oromoo irratti yoo san akkasitti duultu sila jaratu of duuba deebisuu danda'a. Eenyu deebisuu hin danda'u ammas of duuba deebisuu hin dandeettu abadan. Ka Jawaar kumatu lafa jira. Baqqalee Garbaa kumatu lafa jira. Kuma iyyuu jechuun na diqqaata miliyeena yoo jedhe uummata akka waan irraa qaanfadhu hin jiru. Qabsoon ittuma jabaatti. Haacaaluun kufe qabsaayaadha. Seenaan bara baraan isa yaadata. Qabsaayaan hin kufa qabsoon ittuma fuufa. Jawaariin hidhani Rabbi isa haa baasu boruu ba'a. Yoo baay'illee ammoo qabsoma sanatti deebi'a. Qabsoon teenya uummata Oromootiin waan durfamtuuf uummata Oromootiin waan hoogganamtuuf uummanni Oromoo qabsoo ofii irraa hin deebi'u bakka yaade hin gaya of duuba hin deebi'u qabsoon teenya eessaa kaatee eessatti deemtiin jechaan kun uummanni Oromoo qabsoo ofii hoogganaa jira akka qaraasanii miti yookaan eebaluun naa beekaa yookaan eebaluun naa beekaa oduun taane uummanni Oromoo guutuun guutuutti ofii hoogganataa jira qabsoo ilmaan ofii itti dhabee ofii nafsee ofii itti dhabee jaarsi miila itti dhabee lafee fuudhee baasee akkanatti itti garsiisee lafee tana itti dhabne jedheeti akkanatti garsiisee ofii hoogganataa jira. Waan abbaan ofii hoogganatu wanni irraa shakkan takkallee hin jirtu. Wanni irraa shakkinu tokkollee hin jirtu. Uummanni Oromoo qabsoo ofii hooggannataa jira. Daran dabartee sabaaf sablammiyyuu geettee amma qabsoon hoogganamamuu jirti. Warri hadhaa ilaalcha dura nafxanyaa gadi dhufaniiti biyya tana gara maleen ijaaran kana warri ilaalcha san qabu amma biyyi teenna yoo Itoophiyaa illee jenne biyyi teenna amma akka qaraasan gara maleen hin ijaaramtu. Gara seera qabeessaatii fi gara seera qabeessaatiin ijaaramti malee gar maleen hin ijaaramtu. Amma achi uummanni Oromoo qabsoon uummata Oromoo gar maleen seera kana biyya tana ijaaruun inuma hin jirre ittiin dhiifamtu hin danda'amu jechaadha. Kun ammoo biyya ofii akka itti ijaaratu uummata Oromootu beeka. Akkamitti ijaarata uummata Oromootu beeka. Kanaafuu waan kana ta'eef qabsoon uummata Oromoo ka'iinsa qabdi, galii qabdi, bakka itti galtu qabdi. Galatooma abbaa biraatiif carraa dabarsa. Ayyee galatooma isiniin jedha sagantaa kana qopheessitanii nu affeeruu keessaniif baay'ee isin galatoomfadha jedha. Jechuun namni erga jiraate jecha bakki itti qarallee akki itti silaa waan kana dubbannu hedduu tureera. Gaddiinsa Haacaaluu illee ilmaan Oromoo cufti namni 350 ilmaan Oromoo dhumatti deengada jechuudha. Achi ol garuu akka hin tilmaame irratti. Isaan hundaafuu gaddiinsi nu dhagamaa isiniin jedhama. Gaddiinsi guddaa abboonni isaanii illee obboleeyyan isaanii illee Rabbi sabriif ajira Rabbi isaanii haa kennu, Rabbi sanaa barsiisu, jajjabinsa isaanii haa kennu. Jirti yoo jettani qabsoon Oromoo afoo deemti malee duubatti hin deebitu. Yeroo ilmi dhugaan duraan hin barate lafa keessa hin jirre duubatti deebiti jedhan. Amma daa'imni odoo hin baranne hubatu jira. Beeku argateera waan barbaadu. Maali? Jecha tokko argatuuni waan barbaadan sana argachuu. Jecha Haacaaluuti. Mootummaa harka keessaa qaba qajeelatti. Namni kun reeffi isaan laallamne.
mana yaalaan seenne. Maaltu dha'e wanti beekame hin jiru. Lamu waan kana waan qindeessanii adha hayyoota ilmaan Oromoo irratti hiinaaf waan karoorfame kun waan duuba deebi'u miti. Qabsoon Jawaar yoo hidhame ka Jawaar hin caalu milaa lakkoofsa hin qabnu ka lafa jiru. Lammaffaa adha biyya keessatti wanni deemaa jiru ilmaan Oromooti ka xiyyiitii qabatee nama dha'aa jiru. Obboleessa keessan dha'aa jirtanii dhaabaa warri waraanaa. Warri waraanni guddaan ka dha'aa jiru obboleeyyan keessan dha'aa jirtan malee na biraa dha'uutti hin jirtan. Namni obboleessa ofiin ajjeesu, haadha ofiin ajjeesu, haadha lakkuun ajjeesu. Sadaffaa waa'ee qabsoo teennaatii yoo as deebine qabsoon teennaa dhaamitii waggaa dheeraa irraa gaafa irreechan nama obbaasaa turan ilmaan Oromootti nama obbaasaa ture. Maqaa jijjiirataa dhuftan gaafa duraa ODP adha bilisiginna jettan kamirra gad dhaabachuu dandeettanii warri biyya jirtan bakka lamatti hin dhaabatin haliwata kan dhaabadha. Ilmaan Oromoo ilmaan abbaa gadaa jedhanii harka dhaafii turre. Galma kan Huseen ilma abbaa gadaatii jedhan. Adha deebi'ee yoo inni waraana uffatee ilmaan Oromootti dhaadatu. Abiyyi leenjeerii uffatee uffataa miti kana malee leenjisu. Mootummaan dhaadateef Gadaafiinuu ima dhiise. Mangistii Haayilemaariyaamillee ima dhiise. Garuu dhaadannoon uummata hin bulchitu. Uummata dammasiti malee uummata kakaafti malee hin bulchitu nama. Garuu seer qabeessaa yoo deeman adha waan lafa keessa hin jirre yoo walii ka guuran taate qabsoon Oromoo ammallee qabsaan hima du'a. Qabsoon hima itti fufa borullee. Kanaaf ilmaan warri waraana qabdanii waraana ilmaan teenna qabaa jirtan laladhallee bakka dhaabattan keessatti illee laladha lafa teenna irratti lafti irra dhaamtan tun lafti irra dhaamaaru lafa silaa adha lafeen gootota irra awwaalamtu achi fuutanii akka boo'a nama hiyyeessaatitti akka nama daa'imaatitti awwaaluun sun garaa guddoo hawaasa nyaatteerti. Amma warroota bakka miidiyaa kanarratti wanni an jechuu an barbaadu dabarfachuu barbaadu yeroo gabaabaatti warri miidiyaa irra jiru cufti namni bakka bu'aa jawaari nuu bu'u qabaata. Ka ummataan deemu. Biyyoota alaa keessatti illee sochii guddatu jira. Ammallee socho'u jiran. Sochii san itti nuu fufanii. Yaada keessa yaada bareedaa kaastanii. Itti dhufnaa irra dabaltanii yaada wanna gootanii. Isaaniif carraa dabarsaatii qabsoon teenya garamitti deemuu jirti irra boba'aati kallattii mangara yaada keessa ni deemu. Ayyee bareeda galatooma. Agasiifitti yaadadhaa waan dagatanii. Ayee galatooma. Oromoo Musliim miidiyaan affeeruu keessanii fi guddoo isin galateeffanna. Asumaan obboleessa keenya Hacaaluu dhabuuf Oromoon gadda guddachuutu dhagahame. Uummata Oromoo hundatu dhabee maatii isaanii qofaa miti gadda keenya asumaan ibsanna. Garuu nama akkasii dhabuun malle haa ta'u kennumaan kenna osoo jennu nu nyaatan. Gurbaan wanni inni balleesse hin qabu dhugaa jiru dubbate. Miliilikarreen dhufee jedha. Wanni isaan aarse torban san keessatti baanganii ajjeesaniif sababa inni waan kana waan dhugaa jirtu dubbateef. Hacaaluu yoo ta'e Hacaaluu kumaatama jira. Qabsoon Oromoo garamitti deemti ka jettan qabsoon Oromoo ganna 150 Oromoon qabsaa duubatti hin deebine hoogganallee bakka takkatti illee dhabee ture. Hooggana bakka takka dhabeefillee qabsoon duubatti hin deebine deemutti jirti. Ammoo warri kalee garaaf wayyaaniin ergataa turtee nu fixaa ture. Ammallee isaan aangoo irra jira isaan nu fixaa jira. Wanni jijjiiramin obidibbii irraa bilchiginatti maqaa jijjiiratte malee wanni isin jijjiiramte hin jiru. Kalee wayyaanee himanna. Hadha bilchiginnaa miti kun nafxanyaan ammallee nafxanyatu isaan ergataa jira. Isaan kalee ergama baratanii ammallee ergamootti jiranii. Hayyoota qaroo fuudhanii hidhanii jaamaan biyya bulchuu jiran. Warra agartee miidiyaa feesbuukii kanarra taa'ee nama arrabsu. Kutaan nama qoodu. Gandaan nama qoodu kanaan nama bulchaa jiran. Biyya akkanatti hin bulchan. Oromoon beekaa hedduu qabdi. Profeesar hedduu qabdi. Hayyoota qabdi. Sheekota qabdi. Kanaan silaa biyyi bulti. Nama agartee
hunni waraana uffatanii meeshaa waraanaa uffatanii nama dhiiga jissaa itti dhaadataa kanaan uummanni Oromoo qabbanaa hin danda'u. Isaan hin beekan. Oromoon qabbaneessuu danda'u du'a irraa dhaabu. Warroota siyaasaa ka'idhaan gadi dhiisu karaa nagahaatiin walii galanii akkamitti filannootti deemnaa irratti maratanii waliitti galu. Waan kanan ta'initti dhaaduun osoo kabiraatuun fixeetiin nu dhaadate ajaa'iba. Oromoo jennee himna gadi bee ilmaan teenna fixee jaartii fixee jaarsa fixee galatoomaa jedha. Dhaadachuun isaatiif sodaachisuun isaa sun uummata Oromoo ni laaffisa moo ni jabeessa? Uummanni Oromoo dhaaduun hin laaffatu. Abbaan tsaayee dhaadataa osoo jiru tare. Kunillee osuma dhaadatu lixa. Oromoon dhaaduun duubatti hin deebi'u, du'aan duubatti hin deebi'u, adaduma du'uun dhiigni namaa danfaa deema. Oromoon kalee 5,000 itti dhabe, hadha 10,000 itti dhabee bilisoomuu qaba. Oromoon maali? Yeroo takkaa Itoophiyaa keessatti sabab sablammii waliin wal qixxaayee jiraadha jedhe malee bara lafuma isaa irratti wal naqixxeessaa jedha haraga amma ebaluun taran jenne lafuma tiyya irratti namaan qixa bulaa wal qixxoofne haa bulluu haa jiraannu jedhaa jira. Isaan lakki maqam Oromoo jedhu kanaan dhageenyu Itoophiyaa takalee agartee warra haxee ka agartee boollaa isaan baasee siidaa isaanii itti ijaare san sirna san deebisuuf deema. Kan Oromoon hin fudhatu. Kan akkasi beekuu qaba Abiyyi. Ofumaa itti dadhaba malee sirna kalee san irratti deebisuu ulman dandeenya Oromoon lafarraa dhabamtutti. Kanaaf dhaabatee of laaluu qabaa jenna. Qabsoon teenna haga agartee namni Oromoon miliyoona 50 keessaa namni tokko hafutti qabsoon Oromoo duubatti deemuu hin dandeettu. Kan akkanatti beekee osoo irraa gabaabbatanii. Ammoo warroonni ergamtuun kaleellee wayyaan ergama, hadhallee nafxanyaa ergama, hayyoota Oromoo qaroo Oromoo hiitee hidhatti ammallee keezii irratti baangitu dharaan miidiyaa Oromoo ijaaf gurra uummataa akka ta'e OMN ni cuftu ka diinaa osoo jiru ka isaatu osoo jiru osoo kalee Oromoo jenosaayidii irratti labsaa ture boolla uummanni bakka biraatitti dhume Oromoon nama kana fixee sagalee isaa irra kaayee fixaa ture kun hadda agartee warra miidiyaa haqaa ta'e miidiyaan haqaa yeroo itti cufamu qabsaayaan itti agartee salphatee yeroo agartee ergamtuun itti biyya bulchitu kanatti Oromoon taa'ee ilaalaa malee ka waan dubbannellee ka dubbatulleen daa'imni xiqqaan ganna 4 illeen waan kana hundaa qoba qabaa taa'ee sillaalu jira. Qabsoo Oromoo taasa duubatti deebi'uu hin dandeettu jaarraa kana keessatti hin shakkinaa jennaan. Maashaallah isaanii dabarsaa akkasumaanii mee isin itti dhaadachuun edaa ka Abiyyi sun fi sodaachisaan isaa ka yuunifoormii ni godhatu sun uummata Oromoo ni laaffisa moo ni jabeessa mee yaada xiqqoo itti dabalaa? Yaadni ana sirra dabalu dhaadannaa isaa suni uummanni Oromoo san daran dhaadatu jira. Fiixa baatillee galma geettillee miidiyaa cufee ija balleessuuf yaalinni waan hin jirre hin danda'amne yaaliin homaa guruun ga'u waan hin danda'amne yaaluu jirta mootummaan jedhaa jira. Maaf namni ummata daa'ima ofiitu beektaa yoo amalaan hin qabanne ummata Oromoo hagana miliyoona hagana beektaa dhaananii hin bulchani ajjechaan hin gabroomsu hin jabeessa malee wanni duuba deebisu takkallee hin jiru adhallee borullee. Seenaa kana dubbisa akka seenaatti galmaa'ee mootummaa reenjerii uffatee isin bulchaa dirqamaan jedhu jaarraa 21ffaa keessa hin jiru yeroo ammaatitti waan hin jirre danda'anii haasaanii dhiisaa ofirraa hin dandeettanii uummata Oromoo jechuun inshaallah. Galatooma haga beekan mana eeganii jedhan maal jennaan namni haga beeku waa haasa'a namtichi maal isin fakkaate jaarraa 21ffaan jiru eessa jira seetan Hayila Sillaasee bira jira jaarraan sun jaarraa gam Minilikii Hayila Sillaasee bira jira jaarraa saniin deemaara inni kaayoo saniin deemaara kaayoorraa bakkaan ga'aara karoorri isaa kan urga gaafessite taa'usii osseeneeti argitanii inni abbaan nuti Oromoo jedha malee Oromoo iyyuu miti dhugaa walitti himuun gaarii maal jennaan kana shayxaana nagartanii warra waan inni yaade ji'a jaaffaa isaa anjitiif kana dalage waan akkasii san irratti hundaa'ee deemaa jira haadha tiyyatti nugusa na goosisa nugusa taatanaan jettee jedha inni san ilaalaa jira
nugusa yoo uummata Oromoo walii galteen taate yookaan hin taatu abadan. Wanni amma inni haasu kun dhagaa Oromoo isinii himaan. Tooftaan inni waraanaan isin gabbayame mana ayyuun bayna. Ani kana maal haasoftan kana waan jazbaa namticha jazbaa waliin rabbitu nu afoo kaayetiin akkas nu oofe bara. Nama waa beeku seetanii isin. Maaliifi manaan bayna yoo manaallee gayyaa isin jedhan gubaa peetiroolaa fi wanna akka karaa cufa achi dildila kuta nutu ijaara. Uummata Oromootu ijaara. Achiin dudda doomee gara inni deemu laalla. Ufiinuu keessaa baqatuuf qophii jiraadhaan namtichi. Nu kasin amma dhaadatu sun maal jennaan qaraa zarraafiin amaaraa fi uumaan goone zarraafiin ta'urraati beektata amma inni kalee dhaadate isin jettan tun zarraafii warraati. Malee wanni inni uummata Oromoof duuba deebisu hin jirtu. Takka jedha. Kanaaf wanni jechuu barbaadu kanarratti uummanni Oromoo haga firee xaafii waan irraa kututti fakkaates. Gaafa isin duraallee beekaa hedduu dhabnee amma beekaan gaddi gayyaa'ee jira tartiiba qabatee jira. Jawaar waan silaa uummata Oromooti ganaa ta'uyyuu dalagee jira. Akka kan keetii miti. Ammoo osoo uf qusattee Oromoon maal feeti nagaa feeti. Oromoon maal feeti yaada gaarii feeti. Angoolleen feetu osoo angoo feene bara isinitti hin kenninu jiran. Waa beektanii waa laaltanii waa hubattanii bar isinuma warruma kalee biyya babaas warruma akka inni nuu baane qeensa buqqisaa baye. Warruma kalee nama garafaa baye warruma nama torchi godhaa baye bar irra deebifnee isin wallaalleetti hin seenaa. Beekaan akkam sila osoo waa beekee bada jaran osoo waa beekee Jawaarii irra si wayyaanee sirraa buqqisee irra si kaasanii tola oolta. Silaa lammaa Magarsaatii tola oolta. Kana komattanii jiran namtichi amaaraa kaawu amaaraa qabatee isa waliin siin taatu in taatullee akkasi beekadhu jedhaanii yaada kanarratti dhaadannoo isaa kanarratti isin yoo qabaatan dabarfadhaa jechuudha. Hayyee galatooma. Dhaaduu amma kaleessa inni dhaadatu kana mee duraan warra isa bira jiruun waa jedha maal jedhu seetan mammaaka tokko jarana osuma waliin deemnu nama kana maqaan eenyu jedhan. Warra biltiginnaa oduu isin waliin deemtanuu keessatti ka ilmaan teessan isin jalatti ajjeesaa jiran mee namni kun eenyu jedha gaafadhaa isuma kana warri waliin jirtan. Isaa maal dhaabnaa miti inni maal jennaani amma durattuu jedhaniini inni jaarraa 18ffaatti deebisaara malee gara biraa deemaan jiru kana uummanni Oromoo guutee uummata Oromoo dhiisiiti kan uummanni Itoophiyaa guutuun waan kana hubatee irratti argaa jira. Maal jedhe Mallas ala bahee deebi'ee jedhe Mangistuun ala bahee deebi'ee jedhe an ammoo asuma keessa jedha asuma keessaan suni jaarraa 18ffaatti deebi'uu jechaadha malee kunin wanno biraati miti kun kanuma nu agarsiisa tokkollee waan irraa wanna jennu tokko hin Aduun Mangistuu Hayilemaariyaam homaan goon harka bitaa ol qabee inni illee hin balleessina oduu jedhu ufii bade. Hayilemaariyaam dheengadda maal jedha jabina Ihaadig oduu beettanii namni tokko manaa gad hin baatanidha. Isumatu jajjabeeti akkasitti Ihaadigitu bittannaayee addaan bade malee uummanni Oromootii fi uummanni Itoophiyaallee tokkolleen achi hin sochoone sabaaf sablammii tokkolleen achiin hin sochoone manuma ofii jira jechaadha. Mootummaan hin dhuftiin dabartii ka achiin sochoone immoo biyyaa fi uummata kabajaan jiru namichi. Oduu uummata waan kabajaa qabaatu taate adda reenjarii uffatee itti gabbayeeti nama ajjeesee ittiin dhaadatu. Addaan maali kalee galgala wayitanii akkasii uffatu sani ammallee deebi'ee haasaa isaa keessatti Muktaar Kadiir gaafa ijoolleen teennaa dhumatte san gabbahee galatoomaa jedhee warra qawwee harkaa qabuun. Kunis hadda akkas jedhe. Warruma qawwee harkaa qabu saniinuu waan jedhuun anini sila bulchaan keessan yoo isin obboleeyyan teessan ajjeeftanii abbaa keessan ajjeeftanii haadha teessan ajjeeftanii ilmaan teessan ajjeeftan yoo samii keessan ajjeeftan dhaadatanii gabbanii uummata dhaadatanii galatoomaa yoo isiniin jedhan galata san hin fudhattammo hin diddan warri hadda waraana keessa jirtan kun galata san hin fudhattanii mee warruma gugurdaa keessaa yoo maqaa dhoofne itti gaafata raayyaa ittisa biyyaa yoo inni akkas jedhu hin fudhattaa obbo Lamma waan yaada inni sii kenne kana eebbanni sii kenne kana aamiin jetta itti dabri Birhaanuu Juulla eebbanni sii kenne kana hayye jettee irraa hin fudhattaa akkam jirta please waan biraan godhinaati hawaasa keessan ummata keessan warri qawwee harkaa qabdan haadha isin dhalte abbaa keessan ka isin argate ka isinitti xaaree ifaajee isin guddise haadha teessan tayoo
ati dikkoma si alat turteeyyuu wanna jettu hadha finni kiyya maal ta'e jettee akkasitti silaaltu san kana laala'aatii gara biraan dhayxanii ummata Oromoo fi harda ummata Oromoo qawween irra jirti malee amma uttaaltii sabaaf sablammittillee amma gara biraatittillee tankaarfii san hin eeginaa ardhaasuma irratti ummata keessan irra afaan qawwee ol deebisa. Namticha dhaadate reenjarii uffatee gabbaye inni qophaa'e ummata akkallee inni qophaa'e ammoo tana hin danda'u. Maaliif jennaan karaa maleen qophaa'e karaa maleen dhaadate dhaaduun isa rabbuu isa cabsa rabbi isa haa cabsu wata akkallee inni hin danda'u dhaaduu warra asiin duraafuu hin taane jechaadha. Tanaafuu jedhu rogeeyyii warra alaa amma ala jirtanii maal dhaamtan jettan kanarratti dhaamsee ani isaanii dhaamu asiin durallee guddoo wannummaan isin dhaamnoon jirtu asiin durallee gaafa qeerroo 5,000 itti wareegne kana warri dhugama ta'ee ummata keenya bira dhaabatee haadhateen na taboottu akka isiin hin boonne imimmaan irraa haqee sabbata isii jabeessee garaa isii jabeesse ummata alaa kana rakkataa keenya kabira dhaabate ummata alaa kana dhawama kama daa'imadoo keenya kabira dhaabatee yaale ummata alaa kana ka du'e finni isaa irraa du'e kabira dhaabatee awwaale ummata alaa kana akki sun ammallee isin irraa hin jijjiiramin akkasumatti daran dabaladhaatii deema yoo ammallee gaafsan yookaan jawaartu nu hoogganaa isatu akkasitti nuun deema jettanii ardha ammoo jawaar nu bira hin jiru inni galee jira hidhamee jira haala saniin hin deemnu yoo waan jettan taate isinuun jettanii hin jiruuyyu suninu hooggana qabdan isin cuftinuu hooggana maaliif rakkoo keessa yoo jiraatte ati rakkooni hooggana si gooti daran hooggana biraatuu si gooti jechaadha. Ummanni Oromoo rakkatee jira dhugama godhee rakkoo guddatu irra jira ambi kuwwan hin bal'ifadhaaf booya ummanni Oromoo ammoo rakkoo matana keessaa ba'aa jedha rakkoon tun maali tagabrummaa isiin sun maali ammallee walqixxummaa kana dhiibaa hin jenne walqixxaaheetuma biyya san irratti walqixxummaan jiraadha ka jedhu irratti ummanni Oromoo rakkoo kana jira rakkoon kun waan jirtuuf hoogganallee akka gaafa jawaar isin hoogganaa ture keessaa alatti cufa isaatu hoogganaa ture sanitti yeroo gabaabaa keessatti hooggana akkasii dafaa as baasa hin jira ilmi Oromoo hin jira dafaati isallee as baasa ega isa as baaftanii irraa bootanii maal isin dhaamanaree jabaadhaa ummata keenya gammachiisa galatoomaayee daqiiqaan naa kennamte ubbaate. Okay. Hawaasa keenya kaalaa wanni isiniif hin jirtu jabaadhaa isin hin jennu. Qaraa gurmooftanii qaraa hooggana maraa qabdan. Wanni amma qabaataa akkana jennu hin jirtu. Barataa qabna abboo. Ka jawaarii ol baratellee jira. As baasaa guyyaan inni as ba'u adda. Irratti dalagaa. Xiqqaa guddaa. Dubartoonni teennayyuu nama hoogganuu dandeetti abboo. Hin agarree maali nama hagam isin hima. Toltuu tufaa. Seenaa jintimoo tabiraallee ta dhokattee achuma teetteetumaan achumaan ulaalartu baay'ee kanniiniif dhiiraa miti dubartiin hoogganuu dandeettee haga namtichi hoogganu kan as baasaati gara akka jawaar nuun deemaa isiniin jedha asumatti aansuudha warra alaatii kana yoo jedhu warra as keessaati dhaamaa xiqqoo as keessatti jechuu barbaadeetti nu miidiyaan kun nu affeeranii dhufne jarateen warra naaroobii jechuu barbaadeetti haa ta'u bakka itti hafuura baafannu dhabnee orga wixata irraati hagadhaa as jirra kanarratti warri nu affeeree jennaan as dhufne ammallee jiruu haga silaa bakka itti dhaqanii waraqata baafatan marallee dhandhee nu dhooggatan yoo ammoo rabbi waan kana ufafoo kana banee ta'e haga rabbi nu dandeessisetti waan goonu gooneetiin akka isinillee hafuura baafattan isin goona yookaan silaa wanni goonu hin jirtu akkasitti dhiifama nu godhaa nurrallee hin laalinaa obboleeyyan tiyyaa xiqqaa guddaan keessan akkasitti nu jabaadhaatii waan kana taateef argitanii haga dandeenneen waan dandeenyu godhuuf tattaafataa turre nuun aanjine tana kunoo nu waamanii jennaan akkuma nama quuqaa buqqifataa jirra akkasii dhiifama nu godhaa isiniin jenna hawaasni keenya kan Naayiroobii illee akkasitti kaachuu barbaadeet. Ani xiqqoo isii wanni an jedhe mammaaka tokko waan qara mammaakan amma ijatee naan argine namni dubartiin jajje manaa du'an sodaatu jedhan. Nu dubartiin nu fixaa jira malee manatti namni niitii gosa biraa qabu. Abiyyi haadha manaattu bakka bultu isa dhoggee fi uummata Oromoo hidda buqqisu jira. Namni dubartiin manaa jajjee du'an sodaatu yaani. Nurra duuti ilma Oromoo.
Taasirratti waa'ee amma Naayiroobii ta'e inni jedhe tana namni beektanii waa hedduu jedhaa dhugaa lafti haalli keessa jirullee isin martinuu hin beektanii dhiifamsanuu godhaati waan jirurratti haala jiru waliin tattaaffii goona galatooma isiniin jedha. Biyya alaa jiranii fi akkasuma hawaasa keenya asirraa eegalee haga biyya alaa biyya adda addaa keessa jiraniif dhaamsa qabdan. Osoo rogoyyataaf dhaamsan dabarsin dabalata waa'ee lammaa dura abdataa turre. Amman tana yeroo ilmaan Oromoo daa'imman hoogganni yeroo inni waraana kana hoogganutti ministeera ta'e gaafa durii abdanneeti qabsoo tanillee isatti amanneeti itti dagamne Oromoon qabsoo waan kaleetii miti gaafiin Oromoo deebi'eetii miti warri kun kalee ergamaa ture dhiibbaa irra jirutu waan kana isaan dalaysiise. San dhiifnee fi amma nuunaa deemanii jedhee Oromoo itti kennate. Qabsaa'ee fi xabaasuu wallaalle. Isaanuu kenna jedhaniiti. Lammaalleen fuudhee Abiyyi nu kenna. Abiyyi kaawwan inni deemuu fi agarre siidaa awwaalaa baasee nu ijaare. Gaafa san Oromoo ittiin dammayne. Siyaasaaf godha jedhee rafe ammallee namichi siyaasaa miti kaawwanni kalee qabatee bayetu tana warri hubannaa qabu ammoo mormaa ture kaleelleen lakki kalee warri kun rakkootu harkaa qaba nama biraattu isaan ergaa ture ammaaf ilmaan keenna agarre dhaqan hin jiru jedhaniiti uummanni Oromoo dhinnisaa ture sappoortaa turre numartu. Hadda gadi bahee qabsoo ilmaan Amaaraa jechuu hin dandeenyu. Amaarri miskiinni biyya keenya keessa jiraatu kama akka keenyatti gabrummaa jala jiru hin jira. Rakkoon bakki jirtu ilmaan naftanyaa yoo jennu Oromoon illee naftanyaan ka agartee qawweensi ajjeesu naftanyaa. Somaalee ta'e Amaara ta'e sabaaf sablammii keessa namni agartee sirnoota axeenutti deebisuuf deemu naftanyaa jenna walumatti qabneenu. Wanni naftanyaan saba Amaaraallee bakka bu'u hin jiru. Warra sirna dabree leellisu Itoophiyaa takkitti ijaaruuf deemu ta'aadaa takkaa ta'afaan takkaa isaanii warri agartee sirna naftanyaatiin Oromoo irratti sabaaf sablammii biraa irratti deebisuuf deemu. Kan ammoo sabaaf sablammiin illee Oromoo illee hin fudhatu. Sirna federaalizimii lafa jiru kan waraqaa irra jiru lafatti gadi buusanii ummanni Oromoo nama ofiin filateen bulee sabaaf sablammiin nama ofii filateen bulee sirna federaalaa irratti yoo walii qoodamee aangoo jiraate nageenyi biyya sanitti bu'uu danda'a. Kanaa achitti Oromiyaa diinee Itoophiyaa takkitti sirna warra kaleessaniin bulchina warra jedhu hin eebjatanii jenna. Ammoo kanamatti dabalee rogeeyyii alaatti honni dhaamnu namni agartee dhibbaan nama hoogganuu hin danda'u. Namni dhibba tarsiimoo kennuu hin danda'u. Duduuduubaan dalaguu danda'an ammoo akka hooggansaatitti nama tokkocha baasanii hooggana qeerroon biyya keessaa qabdii ammaan tanatti intarneetiin irraa hidhaa waraanaan biyya irra jiranii hooggana dhabee osoo hin taane akeeka akkaataa namni itti deemuu danda'u akkaataa namni itti wal waawwachiisuu danda'u nam tokko yookaan lama bahee uummata Oromootii akeeka qabsoon tun itti deemuu dandeettu akka kalee Jawaar qajeelchaa deeme sanitti qajeelchuu qaba yaada jedhu uummanni Oromoo bal'aan ammoo biyya alaa jiru ummata keenya biyya keessatti miidhamaa jiru ka du'aa jiru waan qabuun bira dhaabatuu qaba. Qabsoo gara silaa barbaachisu hundaanuu waan miidiyaa irratti illee dubbatuu hin dandeenye dhindhisoo qabaa jenna akkasii galatooma. Maashaallah keessummoota keenya hedduu galateeffannaa yaada bal'aa akkana mi'aawuu fi bareeduu nu kennitanii hawaasa keenya ijaaruu yaada danda'u inshaallah hedduu galatooma asitti argamtanii yaada kana kennuudhaaf yaada keessanirraa qabxiin ijoon nuti qabannee Abiyyi jaarraa 21ffaa keessa jiraachuu dhabuu isaa jaarraa 18ffaa yookaan 16ffaa 17ffaa keessa jiraachuu isaa ragaa ifa ta'aa ka inni ofirraa dubbisuu jiru kana kan nuti irraa dubbisuu jirru kana kanaadha. Ka biraa immoo sabaaf sablammoonni biyya keenya keessa jiraatan yeroo ammaan tana Oromoon ol ka'e kanatti ol ka'anii Oromoo waliin dhaabbatanii Itoophiyaa isaaniif taatu
ta hundaaf taatu ijaarachuudhaaf Oromoo waliin yoo ol ka'uu baatan Oromoon ollaa gaarii ta'uudhaaf sababa lammii Itoophiyaa keessa jiru waliin ollaa gaarii ta'uudhaaf qophii ta'uu isaa yaadota cuunfamee as keessaa fudhatamedha. Akkasuma sirna aadaa ka ammaan tana Oromoo irratti leellifamee sablammii irratti leellifamaa jiru kana sablammiin Itoophiyaa keessa jiruu fi Oromoon hangafee nam tokkollee akka hin feenedha wanni nuti cuunfinee as keessaa fudhanne. Inshaallah wanni kun hawaasa bal'aa biraa akka ga'u sheerolii godhaa invite godhuudhaan sagantaa kanarratti inshaallah qabsoon teenya hanga xumura argattutti akkanumatti namoota adda addaa isiniif qabannee dhiyaannee isin affeerraa peejii laayik godhaa hordofaa waan asii darbe kana hawaasa bal'aa biraa akka ga'uuf sheer godhaa isiniin jenna. Kaarraaf qopheeffannee xumurannee jirra. Hedduu galatooma istiidiyoo keenya deddeebitanii yaada mi'aawaa kanaa kan hawaasa keessaniif gumaachuu qophii ta'a isiniin jenna yeroo biraatiif illee